Harka fuunee jaalatamtoota kabajamtootaa fi hordoftoonni Oromiyaa Broadcasting Corporation oduu gaddaa qabannee isiniif dhihaannee jirra. Oduu waliin an Abdataa Aadam. Hundeessaa fi bu'uureessaan qabsoo Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo qabsaawaan hangafaa fi gameessi Oromoo Jaal Abdullaahi Lungoo eebla 11/2019 magaalaa Addirree Dhawatti du'aan addunyaa tana irraa boqotanii. Jaal Abdullaahi Lungoo abbaa qabsoo Oromooti. Abdullaahi Lungoo kan dhalatan godina Harargee Bahaa Koonyaa Gaara Mul'ataa Aanaa Kurfaa Calleetti yoo ta'u, ijoollummaa isaa umrii waggaa 8tti maatii biraa bahee magaalaa Dirree Dhawaatti gale. Osuma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti umrii ijoollummaatiin hojjetu namticha lammii Xaaliyaan kan bira hojjetu tokko waliin gara Soomaaliyaa Magdashotti fudhatee galeen. Achirraa jalqabee biyya Soomaaliyaa bakkoota adda addaa keessatti olii fi gad fiigee hojii adda addaa hojjechaa ture. Hanga abbaa qabeenyaa fi beekamaa namaa ta'ee qabsoo Oromootti makamutti hojiilee humnaa garaagaraa hojjechaa tureen bu'aa gaggaarii milkaawaa ture. Jaal Abdullaahi Lungoo ijoollummaa isaa irraa nama roorroo abbaa fadhee ifitti hin dhiifnee fi falmataa addaa ture. Jaal Abdullaahi Lungoo biyya Soomaaliyaa keessatti ijoollummaa isaa irraa jalqabee ogummaa hojii adda addaa barachaa eega ture booda ogummaa makaanayizeeshinii yookaan makaanikaal barateen ogeessa cimaa ta'uu waan danda'eef ogummaa suuphaa yookaan tolchaa konkolaataa namoota adda addaa biraa hojjechaa ture. Eegas akkuma qabeenya isaa gahuu horateen bakka tolchaa konkolaataa yookaan garaajii dhuunfaa isaa banatee hojii isaa itti fufe. Cimee waan hojjeteef lakkuma umriin isaa guddachaa deemtuun dinagdees horachaa jalqabe. Sababa hojii isaa kanaan ammoo yeroo gabaabduu namoota Soomaaliyaa babbeekamoo aanga'ootaa fi abbootii qabeenyaa danuun wal baruu jalqabe. Yeroo gabaabduutti abbaa qabeenyaa guddaa ta'e hawaasa naannoo sanii biratti beekamtii fi fudhatama guddaa argate. Jaal Abdullaahi Lungoo warreen qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uuran keessaa tokko yoo ta'u, warra hanga har'aa lubbuun jiraatan keessaa isa tokko. Gaafa gara qabsoo Oromoo seenuu dura gumaachi isaa leecalloon qabsoo tinnisuu ture. Jaallan qabsoo kan akka Sooreessa Jaarraa Abbaa Gadaa hoggaa duraa biyya irraa qabsoof bahan kan qubatan mana isaa ture. Warreen qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'uura ta'an kan akka Mul'is Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Husseen Bunee, Mahammad Umar Qaadii fi miseensota Qeyroo Ganamaa dabalatee kan mana adeeroo Abdullaahi Lungoo hin qubatin kan maallaqaa isaatiin hin deeggaramin hin jiru. Elemoo Qilxuu gaafa mootummaan nafxanyaa isa hidhee waggaa meeqa eega dararaa hamaan gidirsaa ture wayita gad lakkifamu mana hidhaa keessatti qabbanaan yookaan qorraan dhawamee dhibamee waan tureef kan hedduu laaffatee gara Soomaaliyaa mana adeeroo Lungoo dhaqe. Jaal Elemoon akka malee miidhame yoo arku Lungoon hedduu rifatee fuudhee mana yaalaa guddaa geessuun baasii mara irraa cufee kan akka yaalamu godhe isa ture. Jaal Abdullaahi Lungoo dhugumatti abbaa qabsoo bilisummaa Oromooti yoo jenne dhaadheessuufi miti. Jaal Abdullaahi Lungoo Waahela Jaarraa Abbaa Gadaa, Mul'is Abbaa Gadaa fi Elemoo Qilxuu qofa osoo hin taane hangafoota qabsoo Oromoo maraaf abbaa ture jechuu ni dandeenya.